oduu gaddaa waan baay'ee nama gaddisiisu hordoftoota kiyya nagaan isiniif haa baay'atu. Magaalaa keenya keessatti jechuudha Finfinnee naannoo Boolee Arraabsaa kondominiyeemii Boolee Arraabsaatti jechuudha. Mana waliin jireenya gaamoo bilookiin isaa 51 ta'e irratti jechuudha hojjettuun isaanii daa'ima lama ajjeeste yookaan qaltee jedhameetu haasa'amaa jira jechuudha. Bara baay'ee gaddi isaa bara baay'ee badee jechuudha. Bara baay'ee badee yeroon isaa baay'ee badee jechuudha. Namni tokko jechuudha hojjettuun mana namaa tokko yoo maalte akkana daa'ima namaa akkanattiin qaltii isayyuu lama akkamittiin ajjeestii barri isaa baay'ee ulfaataadha jechuudha. Haati manaa fi abbaan manaa hin jiranii bakka hojii deemanii jiru. Yeroo isaan dhufanitti lubbuun ijoollee lamaan illee hin jiru. Tokko haaduudhaan qaltee tokko immoo finyoodhaan huutee jedhamaa jira jechuudha. Na baay'ee tokko ulfaata dubbichi. Hojjettu mana ofitti yoo qacaratanii baay'ee ulfaata. Namoonni magaala keessaa hojjettuu malee jiraachuu hin danda'anii hojii hojjetu waan ta'eef baay'een isaanii hojjettoota dallaalaa irraa fudhataniitu kan isaanii hojjechiifatanii qacaratanii haala kanaan jechuudha baay'ee ulfaata. Yeroo baay'ee jechuudha aariin xiqqooni waan baay'ee gatii baay'ee nama kaffalchiisa jechuudha. Lubbuu ijoollee lama baasuu jechuun baay'ee ulfaata. Gatii ijoollee kana wanti deebisu hin jiru. Mucayyoo kan dubartittiin kana gootes barashii guuddeetti jechuudha. Barashii guutu umuriin nama lamaa akkamitti akka irraa kaffalamu hin beekuun siniin jedha. Wanti biyyoota kaanitti argamu wanti biyyoota kaan keessatti ta'aa jiru biyya keenya keessatti tokko tokkoon ta'aa jira jechuudha. Dhugaa waaqa baay'ee nama gaddisiisa. Yeroo tokkos jechuudha naannoo Ashwaa Meedaatti jechuudha Finfinneema keessa ta'e naannoo Ashwaa Meedaatti hojjettuun tokko jechuudha. Hojjettuun tokko mana namaatti qacaramte ijoollee sadii fuutee baddee guyyaa lama booda kan ijoolleen sun argaman jechuudha. Ijoollee xixiqqoo tokkoofaa kan harma hodhu jechuudha. Yeroo qoratamtu intalli suni namoota of duubaa qabdii namoota ishee harkaa fuudhan ijoollee namaa yeroo isheen hattee baatu kan harkaa fuudhanii baay'ee qabdi jechuudha. Ijoollee dabarsiti ijoollee namaa hattee bifa hojjettuutiin mana namaatti galtii isa booda haala erga mijeeffattee waan hunda yeroo mana sana kontorol gootu haala hundumaa yeroo kontorol gootu ijoollee namaa fuutee badde jechuudha. Ijoolleen namaa bakka garaagaraatti deemanii hin qalamuu faatii dhiiga isaanii fi kalee isaanii maalii isaaniitiif jechuudha. Namni hin gurgurama. Namni sirriitti gurgurama jechuudha. Namni jiraayyuu hin dhabama. Jiraan dhabama bakka garaagaraatti jechuudha. Warreen kaan immoo 666tti nama ijoollee xixiqqaa warri gurguratanis jiru. 666dhaaf aarsaa warri godhanii qalanis jiru jechuudha. Ijoolleen bakka garaagaraatti yeroo baay'ee hin dhabamu. Hin dhabamu kan waaqni gargaare hin argatu kan immoo warri dhabaman jiru jechuudha. Jiraa warri dhaban jiru. Innaa baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Baay'ee ulfaata hojjettuu qacaratanii manatti itti amanatanii deemuun amma kunoo namoota sodaachiseera jechuudha. Durallee jira waan akkasii. Hojjettuu yerootti ijoollee miitu jira. Yerootti waan baay'ee gootu jira. Akkanuma darbee immoo yerootti warri qacaratanis hojjettoota miidhanis jiru. Kanas ta'e sana garuu hojjettuun tokko mana namaatti galtee osoo hammamillee miidhamtee ijoollee nama ajjeesu wanti walitti qixxaatu hin jiru. Fakkeenyaaf haa fudhannu isin jechuudha. Baay'een keessan warri viidiyoo kana daawwattanii mana namaa jirtu hojjettuu taatanii jirtu. Osoo hammam madaamiin hammam mataarra sin ba'u dhiistee miindaa waggaa meeqaallee sin dhorkatte kana raawwattu jedhanii hin amanu jechuudha. Kana hin raawwattu hin jedhu. Kana ijoollee baay'een wanti baay'een isaanirra ga'a miidhaa baay'een isaanirra ga'a. Akka carraa ta'e yoo ijoollee akka tasaa aaranii yoo rukutan yoo maal godhan yoo kuffisan malee hamma kana ajjeesuu qaluu tarkaanfii hamma kana fudhattan jechuudha. Na baay'ee namni tokko yeroo miira keessa galu waan godhu hunduma of to'achuu qaba jechuudha. Seexannillee yeroo sana nama gargaaruu dandeessi. Yeroo ati nadhaa jettu isheen immoo si jabeessite akkati dhoofte ajjeestu si gochuu dandeessi jechuudha. Namni miira keessa naa galu yeroo aaru waan godhu hin beeku. Daqiiqaa 5 jechuudha. Namni guyyaa keessatti yeroo meeqa of wallaala jedhama.
yeroo meeqa of wallaala jedha saayinsiin jechuudha yeroo qoratu. Na yeroo sana of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Aarii keessas haa ta'u osoo miindaa dhoowwattes haa ta'u osoo nyaata dhoowwattes haa ta'u bakka isheerraa deemuu isinillee otoo ta'e jechuudha. Madaamii sana yookaan irraa deemuu yookaan Itoophiyaa geggeeffamu yookaan harkaa badanii bakka malee oovarii yoo itti ta'e mataa ol yoo isaanitti ta'e ijoollee miidhuun haaloo ba'uun tasa hin barbaachisu jechuudha. Kun waaqa fuuldurattis baay'ee cubbuudha. Maaliif ijoolleen humaan beektu ijoollee duudaadha dhugaa waaqaa. Innaa ijoollee duudaa xixiqqoorra tarkaanfii fudhachuun sirrii miti jechuudha. Innaa akkanuma jechuudha. Akkanuma mucaan dhiiraa tokkollee akka bifa tiksee haa ta'u jedhamee namoonni warri baadiyyaa keessaa galfatan tokkollee nama 4 al takkaatti ajjeese jedhan. Ijoollee xiqqoodha jechuudha. Ijoollee waggaa 10 ta'a laata akka suuraa isaa irratti akka suuraan isaa argametti waggaa 10 ta'a jedhamee iyyuu badaa hin ta'u xiqqoodha jechuudha. Haadhaa fi mucaa haati osoo harma hoosistuu faasii beektuu qoraan ittiin falaxan faasii qoraan ittiin falaxan qottoo jechuudha. Haadha qottoodhaan dhahee mucaa faana ajjeese ijoollee xixiqqaan lamaan illee natti iyyuu jedhee jaras waraanii ajjeese jedhan. Sababni isaa abbaan manaa maallaqa baay'ee tokko gara 17,000 ta'uuf fidee haadha manaatti kenne jedhanii maallaqa sana haadha manaatti kennuusaa argee yeroo abbaan manaa deemu birrii naa kenni miindaa damooza koo naa kenni birrii naa kenni jedhee haadha manaa gaafata. Waan haati manaa deebistuuf egaa hin beekamu. Mucaan kun illee egaa hamma ishiitti mucaan waggaa 10 jechuudha tikseedhaa fi uummanni obbira kaa'ee hojjechiifatee jiraachisatullee tarkaanfii hamma kana fudhatteetu bakka tokkotti daa'ima 3f haadha bakka tokkotti galaafattee jedhama. Baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Baay'ee waan nama gaddisiisudha. Na biyyoota garaagaraa keessa qofamti rakkoon kan jiru biyya keenya keessa illee rakkoon hammaatee jira. Na gara fuula duraatti illee jechuudha. Nama mana ofiitti qacaratan yookaan nama mana ofiitti gashanii wajjin jiraatan sirriitti of eeggannoodhaan ilaaluun qorachuun sirriitti barbaachisaadha jechuudha. Barri isaa baay'ee hammaateera. Namni akka durii waaqa sodaachuu maalii sodaachuu jinni jaan kan jedhu namni bakka fedhii isaa bicha barbaada. Siinillee ajjeesee waan barbaadu fudhata jechuudha. Ijoollee kee ajjeesee waan barbaadu fudhata jechuudha. Qabeenya kee fudhachuuf si ajjeesa jechuudha. Manuma keetti gale si faanuma tootaatuma si faana jiraatutuma si waliin nyaatu jechuudha. Kanaafuu sodaachaa nama ofitti yoo fidan qorachuudha sodaachuudha amanuu miti jechuudha. Amanuu miti hamma namaa danda'amillee osoo keessattuu daa'imman kan namaa qaban ijoollee xixiqqoo kan namaa qaban jechuudha. Fira aantee ta'uu qabachuudha. Firri aanteen fira waan ta'eef dhiiga waan ta'eef hamma tokko nama hin miidhu jechuudha. Ormi garuu ijoollee xixiqqoon mataa keessa dhaamuu qabanii mataan isaanii baay'ee hin danda'u waan ta'eef rukutuudhumaafillee amma fakkeenya haati rukutti naadhaan haati qaama ishee rukuttu harka faayoo rukutte sanuu jabeessitee rukuttu. Ormi garuu mataa keessa dha'uun gurra keessa kabaluun fuula kabaluun kun ijoollee baay'ee miidha. Fakkeenyaaf gurra yoo kabalan gurri duuduu danda'a. Gurri waan xiqqoodha waan ta'eef. Kaballaa guddaa kabalan ija waan tokko gochuu danda'a. Mataa keessa yoo dhaan mataan joonjee mataan akka hin yaanne ta'uu danda'a jechuudha. Yeroo baay'ee waan akkasii dha'uudhaan wal qabatee rukutuudhaan wal qabatee bakka baay'eetti ijoolleen akka rukutaman hin eeyyamame jechuudha. Rukutoonni xiqqoosiyyuu hin godhaman jechuudha. Bakka baay'eetti isinuu beektu ijoolleen Arabaa yeroo tiksitan ijoollee rukuttaniitu taanaan waan baay'eetu ta'a jechuudha. Akka rukutamne jechuudha. Rukutuun siruma dhorkaadha. Waan balleessan nutti himi jedhu. Isaanis hin adaban garuu rukutamanii boo'u imimmaan iyyuu irratti argamuu qabu jechuudha. Bakka garaagaraatti biyyoota gurguddatanitti. Biyya keenyatti garuu sarraatenyaa sirriitti ashkarakkartee qaxxaati. Reebicha hirreebdi sirriitti biyyi keenya hin beektu. Humtuu hin jiru, kaameeraan hin jiru, wanti kamuu hin jiru. Akkanumatti amantoodhumaan itti kennamee deemamaa. Ijoolleen tokko tokkos yoo reebamanis irraanfachuu danda'u. Rafanii yoo ka'an illee hin irraanfatu, himachuu hin danda'ani. Kanaaf jechuudha. Ijoollee ofiitti kan itti amanatan fira aantee ta'uu qaba. Sababni isaa ijoollee ofii kan caalu hin jiru jechuudha. Namni lubbuu isaa dabarsee ijoollee da'a. Hamma du'utti gaheetu mucaa tokko da'a.
mucaan sun immoo gatii kan baasu mucaa isaatiif, kan hojjetu mucaa isaatiif, kan jiraatus ijoollee isaatiif. Kanaafuu anallee na gargaaruun siniin jedhaa sumaanan illee nama na gargaaruu hin qabu gara fuulduraatti hin amanuu siniin jedhaa sinis of eeggannoo gochuu qabdu. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqa warreen kun isaan mudate illee waaqayyo jajjabina akkamii akka kennuuf ani hin beeku. Al takkaatti daa'ima xixiqqaa lama qalamanii lubbuun isaanii ba'e jechuun akkamitti akka jajjabaatan hin beeku. Warreen namni 4 bakka tokkotti namni galaafates akkamitti akka jajjabaatan waaqa beeka siniin jedhaa. Kana fakkaataa odeeffannoon ani isinii fidee waan dhaggeeffataniif galatooma.